Ashama olle oltani bulle bultani kabajamtu tadawwatu TV Oro kun TV Oro saganta obditi saganta Kenya irraa keessatti imma Oromiyaa keessatti tahaa jiru laalchisee artistoota Oromoo magaalaa Oslo jiraatan gaafannee jirra. Mee artistoonni Oromoo dhimma kana akkamitti ilaalani? Akkuma beekamu naannoo Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo bakka adda addaatti daa'imman hayyoon beektoonni jaalatoliin hundumtuu ebeluutoon jedhanii dhumaa jiru. Isini akka artistoota Oromootti gocha yookaan hojii hojjetan tokko ture hojii suni fireensaa mul'ataa jira. Bara isin biyya turtan sanis qawwee malee maayikiraafooniidhaan uummata keenya hamilee jabeessitanii tursiisaa turtan. Amma maaltu isinitti dhagahame haala amma biyya keessa jiru akkamitti ilaaltu? Artistaa Kitaaba sana jalqaba. Galatoomii haala amma biyya keessatti deemaa jiru haala hedduu nama gaddisiisu nuti akka Oromoo tokkottis akka nama aartii tokkottis waan kanarratti hedduu gaddinee jirra. Kanammoo mootummaa wayyaanee balaaleffachuun fuuldura dhaabbachuun durattumarraa jalqabnee waan itti dadhabaa turre hardhalleen mootummaa kanaan balaaleffannaa ijoollee barattoota beektota irra ajjeechaa fi hidhaa gahaa jiru kana morminee fuuldura dhaabbanna. Haati hiyyummaan qorsoo gurgurtee qoraan baattee bishaan waraabdee guddifattee boru rakkoo keessaa na baasa jettee abdattu nama yuunivarsiitii waggaa 5 barate agartee nama waggaa 13-14 abbaan iskuulatti barsiifatee karaa sifatee boruuf agartee ba'aa kiyyetti naaf irratti buufadha yookiin narraa buusa jedhee abdatu fuudhanii rasaasaan qe'ee isaaniitti dhufanii ajjeesuun waan hedduu garaa nama nyaatu. Kuni amma waan addunyaa biraa irraa hafe beektee nama qawweedhaan namatti haasa'uun waan hedduu nama gaddisiisu. Wanti kuni akka durii naannoo Oromiyaa kutaa tokko wayita ibiddaan bobeessan kutaa tokkotti callisansanii miti har'a wanti ilmaan Oromoo qe'ee isaanii keessatti guyyaa tokkotti ibidditti qabataa jira. Yoon uummatni Oromoo afaan tokko ta'ee harka wal qabatee hin falmatin hin lolatin ibiddi kana caalutti dhufuuf deemaa jechuudha. Waan hedduu garaa nama nyaatu. Barattoonni Oromoo amma dheengadda kaleessa televizyiinii irratti hojitan arguu maal jedha namichi wayyaanee waliin taa'ee waggaa dheeraaf Oromoo bite abbaa duulaa namni jiran duuti barattoota kana sirnaan alaa jedhe. Duuti barattoota kanaa sirnaan ala. Du'uun qaban sirnaan ala du'anii jedhe. Erga sirnaan ala du'anii immoo itti dabalee namoonni isaan ajjeesan sun nama sirnaan alaan du'i sun seeratti dhiyaachuu qaba waan jedhe sun afaan isaatii hin baane. Kuni maal himaa sochii amma deemu kana qabbaneessuuf mala agartee warra isa ergate ittiin gowwoomsuu fi Oromoota mootuu ilmaan Oromoo ittiin gowwoomsu. Wanti isaan barbaadan Finfinnee uummata Oromoo naannoo san jiru irraa buqqisanii kaayoon isaanii guddichi gara fuulduraatti waan isaan ilmaan Oromoof lafa kaayan. Maaliin wanti isaan lafa nuu kaayan? Finfinnee bal'isuun maaliif barbaachise? Dhuguma Finfinnee dhiphatteeti eenyuuf dhiphatte? Oromootti miti kan dhiphatte. Isaanitti dhiphatte warra humnaan dhufee uummata Oromoo saamaa jiru isaanitti dhiphatte. Isaaniif bal'isuun maaliif barbaachise? Biyya tana bal'isaniiti ofii isaatiin saba isaanii fidanii irra qubachiisan. Erga saba isaanii irra qubachiisanii boodatti akka rakkina uummata Filisxeem fi Israa'eel jidduu jiru kanatti biyyi kun kenna jennee akka nuti falmachuu hin dandeenye addunyaan boru sagaleedhaan murtoofti. Sagalee kennaa yoo jedhan Oromoon Finfinnee irra qubachaa hin jiru. Akka hin qubanne isa gochaa jiran. Humna guddaa saba biraa fidanii alagaa biraa irratti qubsiisu. Kaayyoon isaanii guddichi uummata Oromoo handhuura lafattii kan taate lafatan uummata Oromoo irraa tooftaa ittiin fuudhan tooftaa isaanii kan bara waggaa 100-200 isaanii hojjetu lafa nuu kaayaa jiran. Ilmaan Oromoo immoo kana ammaan tana itti dammaqanii lakki jechuu isaaniiti irratti du'uun isaanii irratti falmachuun isaanii haqa dhugaa isaanii irratti du'an. Warra waan kana irratti falmattanii duutan ilmaan Oromoo warra kana irratti lubbuun keessan darbe seenaa boonsaa duutiin oolu maqaa keessan galmee seenaa irra guutanii dabartan. Haati Oromoo ilmi isii dhabuu isiitiin waan kana irratti ilmi isii jalaa du'e gaddi isaanii gadda kenna mara. Obboleewwan kenna dhabne haawwan kenna dhabne wanta achitti ta'e hundaa waliin taane jechuudha. Kanaaf ammallee ilmaan Oromoo afaan tokko taanee irra deebi'ee isinitti hima. Afaan tokko taanee wal qabannee haga diina nutti as garagalee jiru ofirraa hin kaasinitti kana ofirraa kaasuu irratti hin hojjetinitti ibiddi kana caale
of afoollee nutti dhufuuf deema. Kanaafuu ilmaan Oromoo diddaa amma jalqabdan ammallee keessattuu dhaloonni ammaa dhaabuu qabdan. Yoo dhaabdan wanti isin mudatu ajjeechama kana dhiistanis duutiin oolu itti falmattanis duutiin oolu. Barataan yuunivarsiitii baratee dalagaan qabu dhakaa baata kan Oromoo. Dalataan yuunivarsiitii irraa eebbifamee waardiyyaa mana Habashaatitti qaxaramee hojjeta ilmi Oromoo. Ka hojii hin qabne mootu duuriyyeedha bozaneedha jedhamee ajjeefama. Eessa haadha uummanni kun? Harka qullaa ka'ee mirga isaatiin falmee uummata kana itti bahanii rasaasan isa fixan kuni sirnaan ala addunyaan marti hin deeggartu. Afaan addunyaan haa deeggaruu baattu malee mootu jabina keenya irratti murtaa'eetu uummatni Oromoo yoo jabaatee falmate namni biraallee isaa birmata afaan tokko taanee ammallee diduu falmuu duuti callisnus duutiin ooltu dubbannis duutiin ooltu. Kanaafuu wanni Oromoo baasu afaan tokko ta'ee falmachuu. Warri mootummaa kana waliin ta'anii waraana kana keessa jiraatanii dheengadda Ambootti, Baaleetti, Harargeetti ilmaan Oromoo irratti dhukaasaa yoo jedhaman dhukaasa deddan miseensa OPDO galata guddaa qaban. Poolisoonni galata guddaa qaban obboleewwan isaanii ajjeesii duduudhaan. Warri mootummaa master pilaanii kana ifatti bahanii hin barbaannu jedhanii falmanis galata guddaa qabdan. Duutanis seenaa galmee Oromoo keessatti maqaa bareedaa barreeffatanii jiran. Jarri akkasitti didanii falman sun. Kanaafuu duuti isaanii du'a bilaashaatii miti. Warri ammallee diina waliin taatanii Oromoo ajjeestan eessattiyyuu Oromoo jalaa itti gaafatamuu jalaa hin baatan. Duutanillee maqaa keessan xuraa'aa qabattanii seenaarraa seenaatti jiraattu. Kanuma dhaabsi kiyya qabsoo Oromoo ammallee tufuu qaban jedha galatu. Artiist Umar Suleemaan adoo karaa gama keetiin maal jetta haala kana laalchisee? Dubbii guddaa Muktaar dubbatee jira akkasuma obbo Hayiluunis dubbatee jira. Yaada isaanii irraan deebi'u amma yaada hafetti fufuudha yaannaan jedhu uummanni Oromoo bakka jirutti keessaa fi alatti dhiiraa fi dubartiin xiqqaa fi guddaan dhaaba yookiin ammoo hawaasa yookiin miseensa osoo hin jedhinitti gochi diinni saba keenya irratti hojjetaa jiru biyya keenya irratti hojjetaa jiru kana keessaa fi alaan humna tokko ta'anii akka isaan dura dhaabbatan dhaamsa kiyya dabarsa. Itti fufuudhaan warri mootummaa sana waliin hojjetan mootummaan bara hundaayyuu kun hin kufa kun hin dhufa seenaan garuu hin kufu haarawatu dhufa. Ummata ofii miidhuu irraa akka of qusatanii hamma danda'amen ummata ofii baraarsuu irratti bobba'an mootummaa cina dhaabbachuu irra mootummaan yoo kufe hawaasni hin kufu hawaasa cina dhaabbachuu akka isaan barbaachisu warri humna qawwee of harkaa qabanis qawwee harkaa qaban saba ofii irratti qabu irra saba ofii irraa qabanii mirga saba sanii waliin dhaabatanii falmuu irratti akka yaada ofii xiyyeeffatan. Akkasumas ammoo mootummaan kunuyyuu kufiitiin isaa waan hin hafneef seenaa jala akka hin baane sirriitti of hubatee miidhaa uummataa irraa akka inni of qusatu itti fufuudhaan warri dhaabbotaa warri biyya ala keessa jiraniif warri biyya keessa jiranis rakkoo uummata isaa kana cina dhaabatanii har'a yoo hin dhaabatin dhaabni jira girgiddaan jira hawaasni jira hasaasni jiran hin dalagu har'a guyyaan irratti dalaguu qabu. Kanaafuu rakkoo ummata isaa ammarraa cina dhaabbachuu qaban jirra isaanii himuu isaan barbaachisa. Yoo isaan ammarraa cina hin hiriirin baqataadhaan beekna mana dhaaban hin beeknu. Baqataa jechuun akka nu baqataa taanee amma dubbannu kana. Dhaaba jechuun rakkoo saba isaa keessa dhaabatee sochii uummanni isaa harka qullaatu san waliin du'u dhaaba jechuun an sibilisoomsa jechuun. Bakka sanitti dhaabbotiin amma gara meeqaatama maqaa yoo lakkoo hin finnu achi keessatti dhaabbatanii uummata sana cina dhaabbatanii dayoo uummata ta'anii falmuu isaan barbaachisa. Kanan godhan taanaan baqataa akka kennaati. Dhaabummaa isaanii mirkaneessuun dirqii barbaachisaa. Deeggarsi keessaatiif alaa narraa jalqabee uummanni keenya waan barbaachisaa ta'een barattoota keenya cina dhaabbachuudhaan of ijaaruudhaan wal ijaaruudhaan harka wal qabachuudhaan dhaamsa keessaaf alatti dabarsuudhaan qabsoo isaa itti fufuu dirqii isa barbaachisa. Ummata keenyaaf bosonni muka miti. Dhaabni yoo barbaade bosonni muka miti. Bosona jechuun ummata. Bosonni ummata biyyi isaa ummata gahaa qabdi. Ummanni isaa ummata falmataa. Waliin hojjechuu isaan barbaachisa. Kanaafuu nutis gama keenyaan waan nurraa barbaachisu bira dhaabbanna. Ummata keenyaaf hamilee akka kanneen
waliin dhaabannetti haga dhumaatitti waliin dhaabanna qabsoon itti fufti jabaadhaa jaan gam kiyya. Galatoomii Umar Dhibaabuloo artiist Dhibaabuloo haala amma biyya keessatti ta'aa jiru quba qabda. Artistoonni Oromoo keessaa kan amma biyya hambaa jiranii maal gochuu qabu? Qoonni isaan irraa eegamu barattoota amma harka duwwaan falmataa jiran kana mirga isaaniitiif falmataa jiran kana artistoonni Oromoo maal gochuu qabu jettee? Duuba akkuma Hayiluulleen jedhe Dabre Muktaariif Umarilleen jetteetiin dabarte ijoolleen tun ijoolleen yuunivarsiitiin barachuu jirta barattoota tun ardi jalqabuun isii xiqqoo yoo hin barfatteedha. Ani hin barfatte jechuun xiqqoo hin turte natti fakkaatti. Maan jennaan Oromoo lafirra fudhachiitiin tun ardi jala hin qabne Central Oromiyaa yookiin walakkaa Oromiyaa jala hin qabne yoo ati daangaa Oromoo fudhattu gara Boornaatiin, gara Baaleetiin, gara Harargeetiin, gara Wallaggaatiin, gara Cufaan laaltu rakkoon tun akkanuma jirti. Arda kayitiin isii ammoo dhugumaa waan isii gara gubeetiin waan isii gara aarsitti lafa kaase tun ammoo waan nuu cufallee gara gubaa ture waan taateef mirguu fi falmachuuf lafa fiitii fedhaniitiin du'uuni jireenya natti fakkaatti. Tan ammoo waan nuu cuftaa akka dandeenyu Oromoon gargar bayiitii otoo ta'in yoo isiin wal qabateetiin akka jirti kanaan akka ammaa kan jirti kanaan wal qabateetiin yaade fudhatu gahuu dandeenya jechuudha. Ijoolleen tun inni qabu inni naminaane karakkini takka hin jirre hiruu nagaa baateetiin dhiiroo waan kan akka hin tolchinal waan lafa fi dubbatte ta'irra fixanii fixamuu hin malle yoo dootin lamuu maqaan isii maqaa dansaan doote maqaa isiin irra dootsuun kan nuun cufti lafaa baanee fi borillee nuun cufti tuudhumadhaa jechuudha. Ilmeen teennallee dabartee jechuudha. Lafti teentun dhaala abbootii teennuu dabarsite dhaala abbootii teennuu dabarsite irratti dhufachuu jirti yoo laftaan galakkatti gara isiin jiraattu eessubbaa jiraatti qilleensubba jiraatti abbootii teen lafti teen ijoollee teen eessubbaa jiraatti soo wal siitachuu jirtu waan dhugaati waliin jirra aga dandeettaniin qabsaa lafti sana akka hin tursisiifne itti fufaasanii jira erga kiyya naamsikii kanuma galfamu. Kabajamtoota mee gaaffii xiqqaa tokko kan amma bara sagaltammoota jalqaba sagaltammootaan keessa Oromoon dammaqinsa barbaada ture. Dammaqinsa Oromoo kana keessatti hirmaannaan aartii yookaan hojiin aartii guddaa ture. Amma gaafa Oromoon dammaqee roga mara hundarraa dammaqee lafaa ka'u lafa jalaa fuulaa jiru. Bakka dhaabatuu fi bakka dhaabbatee falmatu dhoowwachaa jiru. Artistoonni isaan amma gara fuulduraa dhufan maal akka godhan isaan ijoollee warra biyyee jiranii maal akka godhan dhaamtuuf. Dhiibbaa sana jalqaba. Walitti dhaabuun beekta ijoolleen aartii tuniin waan namni beekta nu afaanin itti himne callaa yoo ta'inu isiin kee waan jirtu waan chocho'aa hin gartii waan uummata kanaa hin gartii. Tanammoo ibsuuf aartii waan naf keessa si dhuftuuf waan qalbii keessa si dhuftuuf akkas jedhaniitiin ittiin himanii waan isii jiraatti iyyuu keessaa akka beektaa bishaan danfaa keessa bahee danfeetiin keessaa bahu waan taateef ergaan guddoon tokko maali ta'an dabarsuuf waan hin jettanii yaadan ta dhugaa ta lafa keessanii ta saba keessanii irra hin deebiinaa du'aafettanii irra hin deebiinaa hedduu dhabne artistoota hedduutti asiin duratti iyyuu dabree waan kan jechaa dabartee nulle ka durana hudo borille do wala tu dabarsuno wa sab ke sani jechu maltan kan jadi hindabrina yosun yo ciftani la ka dasa ciftani jan agar kiyan am sinuti artistota kenna dabarsinu artistonni kenna dammaqo artistonni kenna warri duban dhufan warri barasan keessa yo ka ijoollee daa'ima ta'an adda waggaa 20 kan keessatti nama guddaa ta'anii adda warra falmatu kana daandiin qabsoo dhootee jirtu duubatti hin deebitu. Isaan hojii ofiirra jiran karaa qabatanirraa duubatti hin deebi'inaa jecha malee wanni isaaniif amma dhaamu hin jiru. Isaan warra battala dubbii irra jiru warra dubbii san amma iyyuu harkaa qabu sochoosaa jiru itti jabaadhaa jechuuni malee dammaqinsa qaban qabsoo keessatti dhalatan keessatti guddatan qabsoo ammootu sochoosaa jiran. Isaan amma abbaa qabsooti nama qabsoon harka jirtu nama battala bakka dubbii sanaa jiru. Nurrayyuu namni itti aanee harkaa qabu amma jara. Kanaaf
itti jabaadhaa karaa irra jirtan duubatti hin deebina haga dhumaatitti itti fufaa isin wajjin jiraachuu malee dhaamsi isaaniin kana caalaa isaaniif qabu hin jiru. Dhibaa fi umarree gaaffii ati gaafatte kana gararra jiru deebisaniiru. Ani wanta nani jedhu nuti fagoodharraa jirrayyuu kan waa maraa harkaa qabu kan bira jiru artistoota biyya jiranii artistoota nu booda dhufanii dhaamsinan isaaniif qabu xiqqoon tokko gara fuulduraatti hawaasa keessaniif ummata keessaniif hojjedhaa malee bu'aa har'a argattan laaltanii yookaan diinatti maxxantanii ummata keessan irratti hojjetina ummata keessaniif hojjedhaa akkuma ijoolleen barattoonni kun falmachaa jiran harkaa fi harma nurraa muranii handhuura keenya muriinaa jetteet finfinnee handhuura keenya nurraa muriinaa jettee ijoolleen falmachaa jirtu kana isinillee aartii kanaan waan isinitti fakkaate biyya keessaniif falmadhaa dubbadhaa boodatti hin jedhiinaa dhaamsa isinii dabarsuun gama kiyyaan kanuma. Anillee dhaamsa addaan qabu waanuma hiriyoonni kiyya jedhanii ammoo amma waan haayiluun jedhe irratti nuti irraa fagoo jirra jecha kana namni biraallee nuun jechuu hin ta'a mala isin fagoo jirtanii boolla keessayyuu yoo jiraanne duuneetu boolla keessayyuu yoo jiraanne yoo carraan dubbachuu argama taanaan waan saba keenyaa dubbachuu hin dhiifnu. Waan saba keenyaa dubbachuu hin dhiifnu waan saba keenyaaf ta'u dubbachuu hin dhiifnu inuma dubbanna jechuun fageenya suni agartee daangaa hin qabu. Namni biyya isaatirraa baqatee bahe Oromoo miti yookiin waan Oromoo dubbachuu hin danda'u jedhanii agartee namni nu dhooguu danda'u hin jiru. Har'a Oromoo odoon ta'in adiinuu nu waliin hiriira bahee falmaa jira. Mootummaan kun akka sirrii hin taane addunyaan marti nu itti himaa jira. Nu qofaa miti. Warri agartee akka Amnesty International Human Rights Watch warri jedhaman kunniin agartee warri dhaabe adii warri itti dubbataa jiru adii warri olii itti guuree itti baasu adiidha. Nu himmootu bakka feene ta'een waan saba keenyaan dubbachuu dandeenya. Artistoonni Oromoo ka biyya jirtan warri biyya jiran wanti isaan gochuun isaanirra yoo marayyuu ka filachuun isaanirra jiru saba isaaniiti ummata isaaniiti. Maaliif warri kanaan dura saba isaa galee warra oppidiyoo jalatti galee sirbaa bahe taphachaa bahe jaraafutumsaa bahe booda ummatichatti as deebi'e qullaa akka ta'e ilaalanii jechuudha. Har'allee warri achi bakka san hin dhaabatin qooma dhiibanii ummata isaanii fuulduratti kabajamanii jiraatan. Kanaaf artistoonni Oromoo warri nu duubaan dhuftan akkuma hangafootni keenya kanaan dura falmanii didanii bilisummaaf falmaa turanitti isinis horii amma argattan dantaa amma argattanii tooftaan diinni nama beelessee nama rakkisee harka nama kennisiisuu yaada akka ati isatti galtu muuxannoon nuti qabnu san isinillee qabaattanii deeddanii yoo itti falmitanii sabaa fi uummata keenya waliin dhaabbachuudha. Wanni isin facaaftan irratti ka gurguramu saba kana waan ta'eef saba kana gannu hin ta'u hamma danda'ametti waan saba kanaa quuqaa saba kanaa afaan isaa isinii sodaa malee akka itti hojjettan wal gargaartanii afaan tokko taatanii akka hojjettanii isin dhaqqabuu baattan dhaloota dhufuuf hin darba. Kajedhu dhaamsi kiyya jabaadhaa kanuma jechuun ni barbaada galatooma. Dhiifama asirratti waan tokko waan Muktaar jedhe sirreessuudhaaf inni ani sirreessuu otoo hin ta'in akka ittiin na hubate of ibsuu barbaadeetaniin ani artistoota sanarraa fagoo jirran jedhe malee ummata keenyarraa fagoo jirran jenna ummata keenya bira jirra yeroo hunduma yaadaanis qalbiidhaanis hojii keenyanis ummata keenya bira jirra. Galatooma. Dabaltii dubbii kanaa. Nuti biyya keessa jiraannes biyya alaa jiraannes hojiin keenya yoomuu nu wajjin jira hojiin keenya keessaa fi alattis teennus dhaabannus rafnus kaanus hojiin keenya hojjetamaa jira jechi keenya namni amma achi jiru suni battala san irra jiraadha malee hojiin keenya akkuma kaleetitti bakkuma kaleetitti irra jirra nuti duubatti irraan deemine qabsoon teenya itti fufaa jirti qabsoon teenya ammoo hojjetteellee jirti. Akka caalaa hojjettu ammootuyyuu irratti hojjannaa ammallee hojjettee jirti qabsoon teenya akkamitti ummanni keenya ka biyya keessa jiru haga har'aatu falmuun isaa sochii duraanii irraa jira. Akkuma san ammootu artistoonni keenyas karaa sana qabatanii daandii nuti dhoofne daandii warri duraanii nu duraa dhoosan san irratti qabamee dhufee jira. Kun ammoo jabina ammas itti fufa keessa bal'ifnee akka sabni keenya irra deemee galma bilisummaa gochuudha malee qabsoo irraa fagoodhaa uummata irraa fagoodhaa miti nuti qaama wal bira jirru warri jara sanarraa jechuudha yaadni isaa sirriidha. Muktaaris karaa sirrii jedhe ammoo yaada kana sirreessine uummata keenya ifa godhuun akka ammoo ulaa kana keessa yaada sharfamaa akka namni banuu hin dandeenyetti cufuu ka dandeenyu furtuu
koodii namni hin banne nuti artistoonni keessas jiran alas jiran hojiin keenya akkuma galee hojjetaa jira. Saba keenya akka biyya alaa jiruufis saba keenya akka biyya keessa jiruufis diina keenya akka biyya keessa jiruufis diina keenya akka biyya alanaa jiruufis wal qixa hojjeta. Itti fufti qabsoon hamma dhumaatitti jabaadhaa isinin jedha. Jabaadhaa irraa duubatti deebina isinin jedha galatooma. Qabsaawwan ni kufa, qabsoon itti fufa. Du'uu fi hidhamuun daandii qabsooti. Qabsoo hadhooytuudhaan bilisummaan dhufa.